Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa rakkoo naamusaan Ijiptii matem gulaalli waancaa addunyaa tapha marsaa torbaffaan Kaayirootti Ijiptii goolii 2-0 Itoophiyaa injifachuun ni yaadatama. Ta'us eegamuu taphichaatiin duratti faaruu Itoophiyaa yeroo faarfamaa turetti deeggartoonni Ijiptii jeequun naamusa malaa bada mul'isanii jiru. Haaluma kanaan tokkoffaa yeroo rukuttaan peenaalitii gara Itoophiyaa irratti rukutamuuf jedhu goolii egaa Itoophiyaa Abubakar Nuur irratti carraa ijarratti ibsuun himatte. Lammaffaa yeroo faaruun Itoophiyaa faarfamutti deeggartoonni gara BLS Ijiptii kabaja kennuu dhabuu fi jeequun himatteerti. Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa dambii FIFA eeruun badii deeggartoonni Ijiptii raawwatan koree naamusaa FIFAatti himachuusaa beeksisee jira. Atleetiin Jamaikaa Usain Bolt atleetii seena qabeessa yeroo maraa jedhamuun filatame. Atleetiksiin addunyaa yeroo jalqabaatiif fulbaana 11-13 bara 2026 shaampiyoonaa fiigicha atleetota ciccimoo gaggeessuufi. Dorgommichi kan atleetonni ciccimoon addunyaa kana irratti hirmaachuun eenyummaa isaanii gara fuulduraatti mul'isanidha jedhamee eegama. Dorgommii kanaan duratti atleetiksiin addunyaa atleetii fageenya gabaabaa Usain Bolt atleetii seena qabeessa yeroo maraa jechuun filate. Bolt yeroo fiigaa turetti riikaardoo addunyaa hedduu atleetii fooyyesseedha. Yeroo 19 meedaaliyaa warqee injifachuun atleetii gita hin qabnedha. Bolt atleetiksii addunyaa waliin ta'uun dorgommiin atleetota beekamoo gidduutti yeroo jalqabaaf dorgomu kana beeksisuudhaaf addureedhaan filamee jira. Atleetiksiin addunyaa jireenya koo keessatti iddoo guddaa waan qabuuf kabaja kan argachuu kootti hedduu gammadee jira jedhe Usain Bolt. Dorgommiin addunyaa haaraa kanaan atleetiksiin addunyaa atleetota ciccimoo addunyaatti agarsiisuudhaaf haalduree xumuree qophaa'aa akka jirus beekamee jira. Oduuwwan maddeen Afrikaatii qabadheettan darba gulaalli waancaa biyyoota addunyaa dachee Afrikaa kaleessa geggeeffameen Komoros injifatte. Har'a Gaanaa Maalii Morokoon Zaambiyaa waliin yoo taphatan boru Itiyoophiyaan Seeraaliyoon waliin taphatti Shifarraa Jaamboo. Biyyoonni Afrikaa sagal kallattiin hirmaannaa argachuu waliin morkachaa kan jiran gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Afrikaa gara goolabamuutti dhiyaateera. Hanga ammaatti Morokoon ala biyyi darbite jiraachuu baattus har'aa fi boru biyyoonni dabalataa darban ni beekamu jedhamee eegama. Kaleessa ramaddiidhaan Komoros goolii 2-0dhaan Afrikaa giddu galeessaa mo'attee carraa bal'ifatte. Komoros taphicha injifachuun qabxii 15 sadarkaa lammaffaatti ol siqxeerti. Taphoota hafaniin hiree darbuu fi dhiisuu ishee mirkaneeffatti. Sanbata Naajeeriyaan goolii 1-0dhaan Ruwaandaa mo'attus ammas garaagarummaa qabxii 6tiin Afrikaa kibbaan caalamtee carraan darbuuf qabdu yaaddoo keessa jira. Naajeeriyaan taphoota 7 keessaa 2 qofa injifattee qabxii 10 sadarkaa sadaffaarra jirti. Har'a ramaddii garaagaraan taphoonni 10 itti fufee yoo taphatamu ramaddii Itoophiyaadhaa keessa kan jiran Giinii Bisaawu Jibuutiin waliin taphatu. Taphoota har'aa keessaa ramaddiidhaan Gaanaan Maalii waliin morkiin godhan ni eegama. Ramaddii kanaan Gaanaan qabxii 16 walitti qabattee dursiti. Maaliin qabxii 12 qabdi. Kanaaf taphoonni kana booda biyyoota ramaddii kana keessa jiraniif murteessaadha. Ramaddiidhuma kanaan qabxii 13 kan qabdu Madagaskar Chaad dursitee dorgommicha keessaa baate waliin taphatti. Ramaddii eedhaan biyyi Afrikaa dursitee darbuu mirkaneeffatte Morokoon injifannoo harka dhibbaan itti fufuuf har'a Zaambiyaa waliin taphatti. Boru ramaddii aadaan Itoophiyaan Seeraaliyoon waliin taphatu. Dheengaddaa goolii 2-0dhaan Ijiptii mo'amtee carraa darbuudhaa kan jalaa goolabame Itoophiyaan ramaddiidhuma guutuuf morkattiin garaagarummaa qabxii 13tiin Ijiptiin caalamteerti. Ramaddiidhuma A kanaan boru morkiin Burkinaa Faasoo fi Ijipti taasisan ni eegama. Ijipti boru yoo injifattee bara 2018 booda waancaa addunyaatiif darbuu mirkaneeffatti. Burkinaa Faasoo yoo injifattee garaagarummaa qabxii gidduu isaanii jiru gara lamaatti dhiphisti. Ramaddii baadhaan morkiin Riippaabilikaa Dimokiraataa Koongoo fi Seenegaal taasisan ni eegama. Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoo qabxii 16, Seenegaal qabxii 15 ramaddii kanarraa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa qabataniiru. Ramaddii caa kanaan Afrikaan kibbaa qabxii 16, Beeniin qabxii 11, Naajeeriyaan qabxii 10 hanga sadarkaa sadaffaa qabataniiru. Boru Afrikaan kibbaa Naajeeriyaa Beeniin Leesettoo waliin taphatu. Afrikaan kibbaa tapha boruu kanaan injifannaan darbuu ishee ni mirkaneeffatti.
mirkaneeffatti. Ramaddii jala kan jiran Keepe Verde fi Kaameruun qabxii 16-15 qabatanii tokkoffaaf lammaffaarra jiru. Boruu morkiin biyyoota kanneen lamaan gidduutti dirree Keepe Verde irratti taasisan ni eegama. Ramaddii jala kan jiran Cote d'Ivoire fi Gabon qabxii 19-18 sadarkaa tokkoffaaf lammaffaan dursaa jiru. Gabon dursummaa ramaddichaa kana cimsachuudhaaf Cote d'Ivoire simatti. Ramaddii gaadhaan Aljeeriyaan qabxii 18 yoo dorsitu Uganda fi Mozambique qabxii 12 itti aanu. Aljeeriyaan dirreedhaan ala Giinii waliin taphattu injifannaan hirmaannaa argachuu mirkaneeffatti. Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaatiin Ispeen walakkaa darzanaa galchuun Tarkii injifatte. Tapha Neezerlaand direetiin ala mo'atte irratti Memphis Depay rikoordii haaraa galmeessee jira. Dabalata qabu. The last time La Roja won a qualifying match in this country. Gulaalli waancaa addunyaa biyyoonni Awurooppaa geggeessaa jiraniin Ispeen kaleessa dirreen ala Tarkiyyee goolii walakkaa darzanaa galchuun moo'ate. Tapha kanaan taphataan sarara gidduu kilaba Arsenaalii fi garee biyyaalessa Ispeen Michael Merinoon goolii 3 galchuun haatriikii hojjete. Taphataan ganna 29 taphoota garee biyyaalessaa 6 darbeen goolii 6 galche. Taphatichi isa dura taphoota biyyaaf taphate 31 goolii 2 qofa galche. Tapha ramaddii jalqabaa Bulgaariyaa goolii 3-0 injifachuun kan eegalte gareen biyyaalessa Ispeen mala dinqii gochaa jirtu itti kaleessas goolii 6-0 Tarkii injifatte. Tapha kaleessaa irratti taphataan sarara gidduu kilaba Baarseloonaa Perrin goolii 2 galchuu Ferran Torres taphataa goolii biraa Ispeenii dabaledha. Taphataan qaxaleen Baarseloonaa Laamin Yaamaal tapha kaleessaatiin kubbaa goolii ta'an 2 mijjeessuun dabalataa kubbaa 7 diriibil gochuun taphataa jalqabaa tapha gulaallii waancaa addunyaa tokkoon kana raawwate ta'uun seenaa haaraa hojjete. Ramadduma kanaa Joorjiyaan goolii 3-0 Bulgaariyaa moo'ate. Shaampiyoonni addunyaa bara 2014 Jarman goolii 3-1 Ireland kaabaa injifatte. Jarman goolii Serge Gnabry, Nadeem Amiri fi Florian Wirtz galchanii mo'atte. Taphataan sarara gidduu kilaba Meenzi fi maatii Afgaanistaan irraa dhalate Nadeem Amirin tapha 9ffaa Jarmanii taphateen goolii jalqabaa lakkoofse. Tapha ramaddii jalqabaa osoo hin eegamin Slovaakiyaan goolii 2-0 kan mo'amte Jarman kaleessa istaadiyeemii Raahin Enerjiis irratti milkoofte. Tapha ramaddii jalqabaa Jarman kan mo'ate Slovaakiyaan reetiin ala goolii taphataan kilaba Stoke City Toomaas Riigoo galcheen injifannoo ramaddichaa lammaffaa galmeessuun qabxii 6 dursuu eegalte. Gareegaa jala kan jirtu Neezerlaand reetiin ala goolii 3-2 Lutaaniyaa moo'ate. Tapha sanaan goolii 2 kan galchi taphataan sarara fuulduraa Memphis Depay akka walii galaatti goolii 51ffaa biyya isaaf galchuun rikoordii haaraa galmeesseera. Depay garee biyyaalessa Neezerlaandiif goolii hedduu galchuun dursaa kan ture Rovan van Persii goolii 1 caaluun rikoordii haaraa qabate. Ramadduma kanarraa Poolaand goolii 3-1 Fiinlaand injifachuun garaagarummaa goolii Neezerlaandiin caalamte qabxii 10 qixaan sadarkaa lammaffaa qabatte. Coach Rudy Garcia relies on a talented squad, highlighting captain Yuri Tilmans. Ramaddii jala kan jirtu Belgium goolii walakkaa darzanaa galchuun Kazaakistaan mo'atteerti. Taphataan sarara gidduu kilaba Naapoolii Kevin De Bruyne fi taphataan sarara qarqaraa Manchester City Jeremy Dokun gooliiwwan 2-2 galchanii jiru. Raaskii fi Muuneer goolii biraa dabaluun gareen Rudy Garcia Belgium akka milkaa'uu gargaaranii jiru. Taphoota gulaallii sanbata taphatamaniin Champions Nations League Portugal goolii 5-0 Armeniyaa mo'ate. Seenaa irratti seenaa dalaguu kan itti fufe Cristiano Ronaldo tapha sanaan goolii 2 lakkoofseera. Gooliiwwan Portugal afaan taphataan sarara fuulduraa kilaba Nasser Joao Felix goolii 2 akkasuma Joao Canceloon goolii biraa dabaluun taphni 5-0 xumurame. Ramadduma kanarraa taphni Riippaabilikii Ayirlaand fi Hangaarii goolii 2 qixaan goolabame. Sanbatuma England goolii 2-0 Andorraa moo'ate. Englandiif Declan Rice fi kubbaanonni Maduukiyaa rukute taphataan Andorraa Christian Garcia garee isaa irratti galchuun injifatanii. Gareen Thomas Tuchel England taphoota gulaallii 4 injifachuun ramaddii kana qabxii 12 dursaa jira. Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaa kanarra garee ijalatti kan argamtu Italiin dirreetiin ala Israa'el waliin taphatti. Leensaa haaraa garee biyyaalessa Italii kan ta'an Gennaro Gattusoon tapha jalqabaa isaanii goolii 5-0 Estooniyaa injifachuun eegalanii. Tapha lammaffaa isaaniin qabxiin galmeessan ni eegama. Garee baa jalatti har'uma Kosovo Sweden, Switzerland, Slovenia olin taphatu. Controlla il calcio in porta per il 4-1, prima doppietta in nazionale per Giovanni Di Lorenzo e il risultato. Qabeenyaa Tottenham Hotspur kilabicha akka hin gurgurree ifoomsaniin
Hojii gaggeessaan olaanaa kilabichaa Daani'el Leevii aangoo waggaa 25 booda gadhiisanii warreen aksiyoona kilabichaa keessaa qaban akka gurguramuu yaada dhiyeessanii. Ta'us amma kilabichi sababa fedhii namoota muraasaatiif akka hin gurguramne harka 86 qooda kan qaban maatiin ENIC foomsaniiru. Kilabicha bituudhaan qaamoleen lama gaafatanii harkattis didamee jira. Boordii kilabichaa fi maatiin ENIC akka jedhanitti kilabicha itti fufsiisnee sadarkaa addunyaatti morkachiifna yaada gurgurtaa hin qabnu jedhani. Waggoota 25 kilabicha hoogganaa turanii amma kan gadhiisan Daani'el Leeviin jecha kilabicha akka hin diigamnee fi abbootiin qabeenyaas yaada jijjiirrachuu akka hin qabnes kaasanii jiru. Manchester United Andre Onanaan gargar bahe. Lamiin Kaameruun Andre Onanaan kilaba Tarkiyeef taphachuuf walii gale. Kilaba Neezerlaand Ajax Amsterdam keessatti Erik ten Hag jalatti kan taphate Onanaan bara leenjisummaa ten Hag Inter Milaan irraa Manchester Uniteditti makame. Ta'us Andre Onanaan turtii Manchester United waliin qabuun dogoggorota hedduun kan guutame dabarse. Keessattuu erga Ruben Amorim leenjisaa Manchester United ta'an booda leenjisichi goolii eegaa filannoo jalqabaa barbaadaa ture. Altaayi Beendarii fi Andre Onanaan gammachuu kan dhaban Amorim jijjiirraa guyyaa xumuraan goolii eegaa Antwerp Seene Leemans mallatteessani. Kanaanis iddoo isaa kan dhabe Onanaan ergisaan kilaba Tarkiyee Trabzonspor makamuuf walii gale. Kilabni Tarkiyee Trabzonspor Onanaa fi kilaba isaa Manchester United waliin ergisaan fudhachuuf walii galteerra gaheera. Kilabichi yeroon ergisaan booda Onanaa dhaabbii mallatteessuuf dirqama hin qabus jedhamee jira.